Tolee nagaan isiniif haa ta'u maatii Waaqayyoo akkam jirtu nagaan abbaa biraa ta'e karaa Kiristoos Yesuus arras isiniif haa ta'u arras amma Waaqayyoo na gargaaree isinii wajjiniin kadhachuun dhufe haa ta'u malee isa dura garuu sagalee keessa kootti dhaga'amaa ture tokko ergan isiniif hiree booda walii wajjiniin Waaqayyoon hin kadhanna. Waaqayyoo Waaqa lafti daangessu miti. Waaqayyoo Waaqa qooqnii fi haalli daangessu miti. Lafa jirrutti walii wajjin yoo kadhanne Waaqayyoo humna isaa dinqisiisaa fayyaa keenya irratti jireenya keenya irratti in taasisa waan ta'eef kanaaf galgala kanas isinii wajjin kadhachuun dhufe. Isa dura garuu sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko isinii wajjiniin hirmaachuun barbaade. Lammaffaa Moototaa boqonnaa 6 lakkoofsa 24 kaaftanii yoo ilaaltanii takka ture garuu Beenadaad mootiin Sooriyaa loltoota isaa hundumaa walitti qabatee ol ba'e mandara Samaariyaa in marsee jedha. Mandarattiin akkuma marfamtetti waan turteef guddaa beeloftee mataan harree tokko meetii akka kiiloogiraamii tokko miijanu udaan gugee akka ruubii liitirii meetii akka giraamii 55 miijanu hamma baasutti hin ga'e. Lakkoofsa 26 gaaf tokko mootiin Israa'el dallaa dhagaa mandarichaa irra darbuutti jiru dubartiin tokko sagalee ishee ol fudhattee yaa gooftaa koo yaa mootii na gargaari jetteen. Inni deebisee ani obdii minaanii moo yookiis cuunfaa wayiniin qabaree Waaqayyoo yoo si gargaaruu dhabaate eessaa fuudheen si gargaararee jedheen. Itti fufees rakkinni kee maali jedhee ishee gaafate. Isheen immoo deebitee fi dubartiin kun har'a ilma kee fidi hin nyaannaa bor immoo ilma koo nyaanna naan jettee turte. Kana irratti ilma koo affeellee nyaanne bortumaa isaa ani immoo ilma kee fidi hin nyaannaa nan jedheen. Isheen garuu ilma ishee sana hin dhoksite ittiin jette. Mootichi dubbii dubartittii yommuu dhaga'e gaddarraa kan ka'e uffata isaa hin tarsaasee jedha. Kutaa macaafaa kana keessatti bar tokko Sooriyaaniif yookaan immoo mootiin Ben-Hadaad jedhamu mootiin Sooriyaatii fi warri Samaariyaa lola guddaa qabu turan. Lola kanarraa kan ka'e Ben-Hadaad mootiin Sooriyaa Israa'eliin yookaan Samaariyaa marsee eega ture. Akka isheen gad hin baane, akka isheen daldalan godhan, akka isheen hin baane, akka isheen hin galle hin godha ture. Yeroo kana Samaariyaan waan marfamtee turteef baay'ee beeloftee bara sana wantoota gurguraman keessaa wantooti gatii qabu jedhaman wanti hunduu dhumee mataan harree hin gurgurama ture. Udaan gugee hin gurgurama ture jedha. Udaan gugee gugeef allaattiiwwan qilleensarra balali'an warra harkaan hin qabamne warra eenyullee hiixatee qabuu hin dandeenye warra adamsituun adamsanii qabuu hin dandeenye eeganii kusiisee yookaan immoo udaan gugee kana funaananii miizananii gurguru turani. Baay'ee gatii jabaatti gurgurama ture. Barri kun bara baay'ee rakkisaa bara gadi ba'uun ol galuun dadhabame bara lolli hammaate ture. Samaariyaan biyyi baay'ee ba'ettiin biyyi kaleessa keessa jiraachuuf nama dharraasistu har'a garuu beela guddaadhaan qabamtee rakkina guddaadhaan rukutamteetti. Kana irratti iyyuu otuma isheen kanaan jirtu rakkina ishee kana keessaa akka hin baaneef mootichi Sooriyaa Ben-Hadaad inni jedhamu loltoota isaa fudhatee hin marsa ture. Hin laala ture. Samaariyaatti marsee eega ture. Akka isheen baatee falanne, akka isheen achi niiqne, akka isheen hin iyyanne itti marsee eega ture. Gaaf tokko mootiin Samaariyaa dallaa dhagaa isa mandara Israa'el irra jiru yookaan immoo Samaariyaa irra jiru kana ilaaluudhaaf hin ba'e. Akkaataa itti biyyi isaa jiru, akkaataa itti uummanni jiru ilaaluudhaaf yommuu ba'utti dubartiin tokko itti iyyite jedha. Yaa mootii na bira hin darbin na gargaari jettee hin iyyite. Mootichi miira gaarii keessa hin turre. Sababiin isaa waan qabuuf waan gadhiisu wallaaleera. Firoota koo namni waan godhu gaafa wallaalu waan dubbatus hin beeku. Yoo mootii ta'e iyyuu namni waan godhu gaafa wallaalu waan dubbatus hin beeku. Kanarraa kan ka'e haasaa mootii irraa hin eegamne, haasaa namarraa hin eegamne hin dubbata ture. Akkas jedha maasiin qabamuu, ogdiin qabamuu, cuunfaa wayiniin qabamuu maaliin si gargaara? Kan Waaqayyo si hin gargaarre maal godheen si gargaara? Dubbii miiraa dubbata.
dubbii aarii dubbata. Dubbii namni jina'aan dubbatu dubbata. Mootiidha garuu dubbiin afaan isaa irraa ba'u waan isa madaalu hin turre. Ittiin faradamu mootii kanatti dalaga galeera. Ofiisaatiifuu garatti goru wallaaleera. Haa ta'u iyyuu malee dubartii kanaan akkas jedhe maal akkan sii godhu barbaadde? Kan Waaqayyo garaa si hin laafne maal godheen garaa si laafa? Kan Waaqayyo si hin gargaarre an akkamittan si gargaara? Dubbii iccitii tokkoon sinitti hima firoota koo. Edaa yoo Waaqayyo nama gargaare malee mootiin nama hin gargaaru. Edaa Waaqayyo yoo gadi namaa jedhe malee mootiin gadi namaa jechuu hin danda'u. Edaa Waaqayyo yoo nama laale malee namaaf yoo birmate malee mootiin kan qabu. Ana maal sii gochuun danda'a yoo Waaqayyo waa siin godhu ta'e? Maal gochuun danda'a? Maalittanii ka kennuu danda'a? Kan gadisii jechuu malaa Waaqayyo yoo gadisii hin jenna. Cuunfaa wayiniin qabaam iddoo cuunfaa koorraa sii kennamu. Rakkinicha keessa hunduma keenyatu jira. Al tokko tokko mootii gatii ta'eef waan hin rakkanneef nutti fakkaachuu danda'a. Al tokko tokko mootii waan ta'eef deebii waan hundumaa keenyaa nutti fakkaachuu danda'a. Firoota koo mootii waan ta'eef deebii rakkina keenya hundaa miti. Rakkinoonni keenya tokko tokko Waaqayyoon malee kan hin deebinu jiru. Rakkinoonni keenya tokko tokko mootiidhaan kan hin hiikamne jiru. Namichi kun yookaan mootiin kun akkas jedhe maalan sii godha? Waaqayyo yoo waa sii godhe malee yeroo kanatti ani maal sii gochuu hin danda'a? Himimmaan kee kan na duratti dhangalaastu, na duratti kuftee kan gangalattu, na duratti kuftee kan sagaddu maalittanii ka kennuu danda'anii? Deebii maaliin ta'a Samaariyaadhaafi? Gaaffii keessa kamiifan deebii ta'uu danda'a? Garuu immoo meenatti mi maal taate? Dhimmi kee kun akkan gaaffii keetiif deebiin taane beeka. Mee mootii akka ta'uu kootti immoo nan dhaga'a. Lakkaa edaal tokko tokko mootiin akka dhaga'uuf duwwaa yeroo inni kaa'amu jira. Deebii ta'uu hin danda'u garuu dhaga'uudhaaf duwwaa yeroo inni kaa'amu jira. Akkas jette dubartiin kun. Kutaan dubartiin kun itti dubbatte namni nagaatti dubbisee fixuu hin danda'u. Namni macaafa qulqulluu dubbisu miira takka agarsiisee hin beekne waan namatti dhaga'ame hin beekne tokkotu namatti dhaga'ama kutaa kana gaafa dubbisu. Dubartiin kun akkas jette hiriyee kootiin walii gallee turte. Hiriyeen koo ilmaan qabdi mucaa qabdi. Ilmoo ishee qabattee dhuftee anis ilmoo koo qabadhee dhufee walii galtee afaanii tokko walii gallee turre. Innis har'a mucaa kee nyaanna bor immoo mucaa koo nyaannee rakkina nu mudate kana keessa darbina jennee walii galle. An garuu amanameen mucaa koo affeellee nyaanne. Amanameen mucaa koo affeellee nyaanne yaa mootii rakkina kana keessa darbuudhaaf dhala kootti garaa jabaanne. Mucaa kootti garaa jabaanne. Haa ta'u iyyuu malee isheen garuu mucaa ishee naa kennuu didde. Mucaa kee immoo affeellee nyaanna gaafan jedhu na didde. Naa faradi. Dhugaa koo faradi. Kan koo nyaanneerra jetteetti dubbatti. Firoota koo hin darba. Haalli nuti keessa jirru kun hin darba. Rakkina keessa jirru keessaa ba'uudhaaf yoo arra ijoollee keenya irratti faranna ta'eyyuu yoo arra mana keenya irratti faranna ta'eyyuu al tokko tokko wanti nama mudatu namaan galu. Al tokko tokko yeroo abbaan ilmoo isaatti faradee achi garagalu jira. Al tokko tokko yeroo haati ilmootti garaa jabaattu tokko tokko jira. Al tokko tokko wanti nuti otoon barbaadin ijoollee keenyatti, maatii keenyatti, fira keenyatti, dhiiga keenyatti achi garagallee farannee darbinu jiraachuu danda'a. Garuu immoo hin darba. Kutaa macaafa kana keessatti kutaa itti namni nama nyaataa turedha. Kutaa itti qosii nyaatamaa turedha. Boqonnaan tokko utuu gidduun seenin boqonnaa torba irratti garuu Waaqayyo dinqii godhe. Boqonnaa ja'a irratti namni nama nyaata. Boqonnaa ja'a irratti namni kosii nyaata. Boqonnaa ja'a irratti namni mataa harree nyaata. Boqonnaa ja'a irratti namni waan dubbatuuf waan godhu hin beeku. Boqonnaa ja'a irratti namni marfameera. Boqonnaa ja'a irratti Samaariyaan Sooriyaa sodaatteetti. Samaariyaan Sooriyaadhaan marfamteetti. Samaariyaan agabuudhaan rukutamteetti. Boqonnaa torba lakkoofsa tokko irratti garuu karaa nama Waaqayyo karaa Elsaa'i sagaleen dhufe booryoowwana daakuu qamadii daakuu garbuu kan jedhutti ture. Firoota koo hin darba. Rakkina akkamii keessa yoo jiraattan iyyuu lola akkamii keessa yoo jiraattan iyyuu beela akkamii keessa yoo jiraattan qaalii akkamii keessa yoo jiraattan qaala'iinsa akkamii keessa yoo jiraattan sardaa yoo ta'e jireenyi keessan sodaachisaa yoo ta'e jireenyi keessan wanti isin keessa jirtan kun hin darba.
dhuguman isiniin jedha wanti isin keessa jirtan kun hin darba. Obsa xinnoo qabaadhaa. Dubartii kanatti fiiliingiin dubartii kanatti dhaga'amu boqonnaa torbatti maal ta'inna laata jedheen gadde. Kanumaafan dhala koo nyaadhe, kanumaafan ilmoo koo kenne, kanumaafan ilmoo koo affeele. Namoonni mataarree qoosii nyaataa turan wanti isaanitti dhaga'amu miirri boqonnaa kanarra jiru jabaadha. Lamaanuu keessa yoo jiraattan hin cima. Boqonnaa qosiitii fi mataa harree boqonnaa ilmoo ofii dabarsanii kennuu affeelanii nyaachuu sana keessas yoo jiraattan boqonnaa garbuuniif qamadii irra kasee nyaatamuu keessas yeroo seentan kanumaafanii sin jechisiisa. Waaqayyo sin gargaaru. Waaqayyo sin gargaaru. Kanumaafanii nama jedhu sin hin godhin Waaqayyo jechuun nuuf galgala kana. Hin darba haalli keessa jirtan kun. Haala keessa jirtan kanaaf jettanii ariifattanii murtoon taane murteessina. Haala amma keessa jirtaniif jettanii waan deebitanii sirreessine tokkotti hin godhina. Waan deebitanii gaabbitanu tokko hin godhina. Garaa jabaadhaa. Haala amma keessa jirtan kana keessa, qaala'insa amma jirtan kana keessa, lola amma jirtan kana keessa wanti hundinuu hin darba. Lolli sin amma dhageessanu hin darba. Abiddi sin amma dhageessanu hin darba. Sochiin lafaa amma dhageessanu hin darba. Gaaf tokko oolichi Waaqayyoo misirrichi inni dhugaan misirritti fudhachuun dhufa. Gaaf tokko boqonnaa guddaan tokko dhufa. Gaaf tokko aragalfii keessaniin ta'e Yesuus hin dhufa. Gaaf tokko boo'ichaaf irqinfuu kana keessaa baatanii ililleen tokko dhaga'ama. Kanaaf kutaa kana keessatti baay'ee waan nama gaddisiisu, baay'ee waan dhaggeeffachuudhaaf gurra namaatti jabeatu boqonnaa 6:26 kaaftanii argitu. Boqonnaa 7:1 kaaftanii haalichi hin geeddarame. Haalli qilleensaan geeddarame. Samaariyaan isheen marfamtee turte hin eebbifamte, hin jijjiiramte, hin darbe. Haalli kaleessaan darbe. Mataarree nyaachuun hin darbe. Hosii udaan gugee nyaachuun hin darbe. Ilmoo ofii irratti faraduun hin darbe. Qabeenya dhabanii gidiraa arguun hin darbe. Wanti hundinuu akka fixeensa ganamaa darbe. Hin turuu fixeensa ganamaati rakkinni keessan kun. Hin turuu fixeensa ganamaati wanti isin argitani kun. Firoota koo ganni barreen gaddaa deebi'ee baranan dhufu. Ganni inni baranaa kan biraati. Rakkinni inni baranaa kan biraati. Rakkinni keessan alanaa deebi'ee bara baraan isinitti hin dhufu. Dhuguman isiniin jedha. Barreen gaddaa ganna argitan deebitanii hin argitan. Lola amma argaa jirtan kana deebitanii hin argitan. Ba'uu boqonnaa 14 irratti Waaqayyo saba Israa'eliin akkas jedhee kakate. Waan arra argaa jirtan gidiraa arra argaa jirtan lola arra argaa jirtan kana deebitanii ija keessanii hin argitan. Galgala kana wajjin kadhanna. Waaqayyoon gaarri hin daangessu. Haalli sin daangessu. Qooqa beekuu wallaaluu hin daangessu. Hafuurri qulqulluun sinii hiika. Qooqan dubbadhu kana kan dhageessan hundi keessan na wajjiniin kadhadhaa. Waaqayyo haala keessa jirtan keessa akkas hin baasuuf nan kadhadha. Waan isin ammatti mataa buustanii boossan keessa akkas hin baasuu nan kadhadha. Walii wajjiniin kadhanna Yesuusiin. Yesuus ilma Waaqayyoo, leencicha Golgootaa, leencicha Yihuudaa, oolaa Waaqayyoo sin kadhadha. Galgala kana waan nuu kenniteef, hin darba waan nuun jetteef sin galateeffadha. Maqaa keenya jedha hunduma dura Gooftaa Yesuus. Dubbii keetiin gara keenya waan dhufteef, ergaa hin jijjiiramneen gara keenya waan dhufteef, hin darba waan nuun jetteef, kana nama miti kan nuun jechaa jiru. Dubbii keetu nuun jedhe Yesuus. Sagalee keetu nuun jedhe Yesuus. Hin darba haalli isin keessa jirtan. Hin darba lolli isin keessa jirtan. Hin darba boo'ichi isin keessa jirtan. Hin darba wanti isin sarde kun nuun jette Yesuus. Galanni siif haa ta'u. Sin kadhadha Gooftaa ko. Haala Sooriyaan dabarsite kana keessa kan jiran yaa Waaqayyo haala yeroo kana ilaalanii haala amma keessa jiran kana ilaalanii mana isaaniitti kan faradaa jiran, jireenya isaaniitti faradaa kan jiran, dhala isaaniitti faradaa kan jiran, jireenyi muka kan itti jedhe, jireenyi kan itti hadhaa'e, mootii biraa deebii kan dhaban, fira biraa deebii kan dhaban, ofii isaaniitii dalgatti galee waan dalga namatti galu kan dubbataa jiran, ofii isaaniitii ciniinfatanii dadhabanii Waaqa keessatti kan si abaaraa jiran, kan of abaaraa jiran akka Phexros, kan si abaaraa jiran akka Phexros, wal ilaalanii gad ilaalanii wanti hundi dalga kan itti gale, baratanii kan dalgatti gale, hojjetanii dadhabanii kan bari'uufii dide, baratanii kan bari'uufii dide. Yaa Waaqayyo gaaf tokko nama taana jedhanii dhama'anii dhamaasuun isaanii bishaanitti kan dhidhime, wanti hundinuu kan itti dukkanaa'e,
maqaa keetiif jedhi Daawit gaafa dubbatu maqaa isaatiif jedhee karaa qajeelaa irra na bobbaasedha maqaa keetiif jedhi ijoolleen kee yaa Waaqayyo waan isaan keessa jiranu keessaa baasi akkuma nutti dubbatte akkuma nuun jette akkuma nuuf kakatte hin darba akkuma nuun jette hadarbu ariifatee fixeensa ganamaati hin ariifata hin darba waan darbuuf jettanii mana keessan irratti hin faradina waan darbuuf jettanii waan sammuu keessan darbine hojjetina jabaadhaa kan nuun jette sidha galgala kana lafa kan nutti raase sidha ergaan kun si biraa nuu dhufe maqaa gooftaa Yesus Kiristoos namicha Naazreetiin akkuma ati jette fixeensa ganamaa nuuf ta'u ganni barreen gaddaa deebi'ee akkuma dhufne rakkinni kun deebi'ee nuuf hin dhufin dhibeen kun deebi'ee mana keenya hin seenin yaa Waaqayyo waan keessaa hin baanu jennee yaaddofne waan keessaa hin baanu jennee yaadne waan nuti keessa jirru waan keessaa hin baamne waan fakkaatu kana keessaa nu baasi ijoolleen keenyaa wajjiniin harka isaanii ol kaasanii kadhataa jiranu egaa bara dhumaatti Yesus Itoophiyaan harka ishee gara Waaqayyootti hin kaafti jedhamee caafameera eeyyee gaafa rakkannu harkasitti kaafanna eessadhannaa eeyyee gaafa beelofnu harkasitti kaafanna eessadhannaa eeyyee gaafa yaaddofnu eeyyee gaafa dhiphannu eessadhannaa eeyyee gaafa rakkinni nu mudatu eessadhannaa Phexros gaafa galaanni isa liqimsuuf jedhu harka isaa ol kaafate nuti sotuun liqimsamin harka keenya ol sitti kaafanna otuu yaa Waaqayyo akka biyyoota ormaa otuu abiddi nuun qabin otuu yaa Waaqayyo sochiin lafaa nuun fixin otuu rakkanneen rakkateen sitti iyyina otuu badduun bahin harka keenya ol kaafna eeyyee Itoophiyaan gara keetti harka ishee hin kaafatti rakkannaan gara keetti malee gara eenyuuttu harka hin kaafannu sababiin isaa kan harka nu qabu lafarra hin jiru sababiin isaa kan nu laalu lafarra hin jiru furiin qajeelotaa olii dhufa si bira malee hin jiru si furiin keenya Yesus galgala kana si kadhanna galgala kana gara keetti iyyina galgala kana harka keenya gara keetti kaafanna kan na wajjiniin yaa Waaqayyo akka isaanii kaasanii kadhataa jiranu dhimma dhuunfaa dhimma akka biyyaatti gaaffii nuti ta'e dhimma yaa Waaqayyo akka addunyaatti ba'aa nuti ta'eef harka keenya gara keetti kaafanne in iyyina maqaa keetiif jedhi arras yaa Waaqayyo karaa qajeelaa irra nu gaggeessi maqaa keetiif jedhi yaa Waaqayyo arras jireenya keenya jijjiiri namoonni baay'een yaa Waaqayyo haala yerootiin qabamanii jireenyi itti jabaatee murtoon taane ofirratti murtoon taane mana isaanii irratti kanatti ba'een biyya koo gadhiiseen kadhadhee nyaadha kanatti binnedheen bada kanatti lafa namni nan beenne tan bada kanatti biyya ormaatti dhaqe garba ta'e galaa ta'e galaa kanatti yoona fudhee du'e maal ta'a kanatti waan hin taane hojjedheen jireenya koo fooyyeffadha kan jedhan baay'eedha har'as jireenyi kan itti hadhaa'e har'as jireenyi kan dalgatti gale kan biyyi mootiin deebisuu fi kan dadhabe yaa Waaqayyo raajonni deebisuu kan dadhabani paasteroonni yaa Waaqayyo abbootiin amantiin deebisuu kan dadhabani gaaffiin baay'eedha akkuma manni ummata kanaa baay'atu akkuma bifti keenya garaagar ta'e gaaffiin keenyaaf dhiphinni keenya wanti nu boochisu karakara maqaa gooftaa Yesuusiitiin anis waan itti bo'u keessaa ijoolleen kee waan itti bo'an keessaa abbooliin waan itti bo'aa jiran keessaa haadholiin waan itti ciniinfataa jiran keessaa daa'imman itti wanta ba'aa ta'e keessaa maqaa Yesuusiin akkuma Phexrosiin galaanaan nyaatamuu keessaa harkiftee baate harkisii nu baasi si kadhanna ilma Waaqayyo Yesuus Daawit ani abdii guutuudhaan Waaqayyoon obseenan eeggadhe akkuma jedhu saba kee obsanii si eegaa jiranu ilaali ijoollee kee obsanii dandammatanii otuma rakkinni jiru otuma beelli jiru otuma yaaddoon jiru otuma dhiphinni jiru otuma beelli jiru otuma ariyatamni jiru otuma yaa Waaqayyo gooftaa haalli itti cimee jiru Waaqayyo warra jedhanu laali yaa abbaa nu laali warra jedhanu warra iddoo jilbeenfannaa isaanii hin diigne iddoo sagadaa isaanii warra hin irraanfanne warra maqaa kee hin ganne ati humna xinnoo qabda garuu maqaa koo hin ganne jette waldaa sanaan kanaaf balbala eenyullee si duratti cufuu hin dandeenye si duratti nan bana jette warra obsanii otuma boo'anii otuma rakkatanii warra si eegaa jiranu ilaali galgala kanaa kaasii yaa Waaqayyo ilaali galgala kanaa kaasii fayyinaan ilaali
warra dhukkubsatanii wayyoo jechaa jiran yaa waaqayyo yeroo kanatti namoonni baay'een dhukkubsatanii gara mana yaalaa dhaquufillee gooftaa Yesuus humna isaaniitii ol ta'ee eeyyee yaa waaqayyo mana yaalaa deemuun jabaadha amma yaa waaqayyo wanti isaan qabanu itti yaalamuuf miti gooftaa Yesuus dallaa mana yaalaatti hin seenuudhaaf ga'uu dhiisuu danda'a kaardii baasuu dadhabuu danda'u garuu ati waaqa araaraati garuu ati waaqa dhiifamaati ati garuu waaqa gargaaraadha irraan bahi lafa isaan abdiin qabu jedhanii harka urgufatanii ta'anitti nagaatti biyya lafa isaan jedhaa jiranitti yaa waaqayyo dhaqi irraan bahi abdii isaanii ta'e yaa waaqayyo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan godhan wallaalanii namatti matan wallaalanii ofii isaaniitti deebisanii warra himaa jiran deebisanii ofii dubbatanii warra ofii dhaggeeffatan namni itti matanii dhaggeeffatuun illee hin jiru bara si'anaa yeroo kana hunduun fiiga yeroo kana hunduu yaa waaqayyo gooftaa hin bujuun jira yeroo kana namni taa'ee rakkataa dhaggeeffatu yaaddoo namaa namni dhaggeeffatu hin jiru gaaffii namaa miti gaaffii isaayyuu uruursuu dadhabeera namni ba'aa namaa miti ba'aa isaayyuu baachuu dadhabeera namni yeroo kana eenyu ba'aa namaa kan baatu yeroo kana eenyu gaaffii namaa kan dhaggeeffatu eenyutu furmaata ilmaan namaatiif ta'a eenyutu gara biyya keenyaa ilaala eenyutu ijoollee kee warra rakkatan ilaala eenyutu warra dhukkubsatanii siree irratti hafan ilaala yaa waaqayyo gooftaa eessa jirta warra jedhan asan jira jedhiin jechuu dandeessa har'as yaa waaqayyo humni kee hin mudhuqne har'as dandeettiin kee jabaadha jechuu dandeessa jijjiiruu dandeessa aduu lixxe deebistee baasuu dandeessa hin lixxu jettee aduu dhaabuu dandeessa maqaa Yesuus Kiristoosiin ijoollee kee warra abdii kutan warra silaalanii dadhabanii lafa laalanii ilaali galgala kana warra seeganii dadhabanii jilba isaanii hammatanii boo'aa jiran ilaali galgala kana warra kadhatanii yaa waaqayyo mata duree kadhannaa fixanii fuula kee dura jilbeenfatanii calluma warra jedhan ilaali yaa waaqayyo galgala kana warra yaa waaqayyo waan jedhanii si kadhatan wallaalan ilaali galgala kana warra mata dureen kadhannaa harkaa bade jecha warra fixan ilaali galgala kana warra waan hundumaayyuu immoo dhiisanii calluma jedhanii ta'anii si ilaalaa jiran calluma jedheen waaqayyoon ilaala bakka na dhaga'uu dideera jedhanii ati dhaga'uu hin dinne yaa waaqayyo isaan tobsuu dadhabe malee rakkinni gaafa dhufu nama muddaa waan namni dubbatu nama harkaa balleessa mootiin Samaariyaayyuu waan jedhu wallaale ani waaqa moo maaliinan si gargaara qamadiin qabamoo ogdiin qabamoo cuunfaa zayitiin qabamoo maaliinan si gargaara jedhe waan dubbatu harkaa bade hal tokko dubbiinu nama harkaa bada rakkinni gaafa baay'atu haasaanuu nama harkaa bada nama haasaan damda'amnetu nama namni jalan deebifnetu gaafa rakkatu wal haasaa wallaala warra haasaa wallaalan warra nama wallaalan warra garatti garagalan wallaalan dargaggummaa isaanii waan itti geeddaran warra wallaalan baratanii barumsa isaanii waan godhan warra wallaalan dookimantii baatanii garatti galagalan warra wallaalan dallaa isaanii keessa warra naanna'an warra ganama ba'anii galgala galuun hojiitti fakkaate warra dalgatti gale gargaare yaa waaqayyo araara keetiin gara biyya keenyaa laali yaa waaqayyo dargaggoota laali yaa waaqayyo abbootii laali yaa waaqayyo shamarran biyya keenyaa laali yaa waaqayyo filannoo dhabanii yaa waaqayyo warra qullaa dhaabachuu filatan ilaali warra filannoo dhabanii waan hojjetan dhabanii yaa waaqayyo waan godhan wallaalanii waan jedhan wallaalanii saalfii wallaalanii waanuma kamiin iyyuu yoo ta'e hojjannee nyaanna dhimma isaati warra jedhan of gurguruu ta'e iyyuu hin jiraanna warra jedhan filannoo dhumaarra hin jira kana booddee waa'een koo eenyuu nuun gashu warra jedhan butii baasi harka keetiin abdii kutannaa keessaa butii baasi garatti garagaluu dhabuu keessaa butii baasi gooftaa Yesuus yaa isa jireenya Samaariyaa halkan tokkotti geeddarte halkan kun nama na dhagaa jiruuf halkan kun nama ameen jedhee dabarsuuf halkan kun namatti walii galeef halkan kun yaa waaqayyo nama kan kooti dubbiin kun ana laallata jedheef halkan kun halkan Samaariyaa boqonnaa torbaa ta'u dubbicha dhagaaniin bulle achumaan yaadatte Samaariyaa
eessaafu tasiin jedhanu Yesuus eessaa fideen eebbisan jedhamtu ati eessaan narraaban tan jedhamtu ati eessaan nagargaartan jedhamtu ati eessaan na fayyiftan jedhamtu ati galgala kana warra fayyina barbaadan fayyinaan warra balbala barbaadan balbalaan warra eebba barbaadan eebbaan warra ayyaana barbaadan ayyaanaan warra nama barbaadan namaan eebbisuun jaalala kee haa ta'u waan isaan si kadhataa jiraniif galgalli kun galgala deebii haa ta'u galgalli kun galgala hiikamsaa ta'u galgalli kun galgala Yaaqooba ta'u galgalli kun galgala hiikamsa Phexros ta'u galgalli kun galgala Yaaqooba ta'u galgala fayyanii hafuu haa ta'u galgala hiikamanii hafuu haa ta'u galgala eebbifamuu haa ta'u Yesuus galgala namatti dabalamuu haa ta'u galgala abjuu ofiitiin wal arguu haa ta'u galgala mul'ata ofiitti deebi'uu haa ta'u abdii kutannaa keessaa miliqsi ijoollee kee boo'icha jalaa miliqsi ijoollee kee isa dhumaa jedhanii waan isaan kaan isa jalqabaa godheti yaa Waaqayyo kana booddee moo lafa isaan jedhanii kottuuti tuqii kaasi yaa Waaqayyo hiika qabda deebii qabda gargaarsa qabda yaa nama lafa jirtutti ameennaan jechaa jirtu maqaa gooftaa Yesuusiin qubni Waaqayyo si gargaaru waan ati abdii kutatte keessaa si baasu waan ati hin ta'u jette taasise si agarsiisu waan ati itti afaan qabattee himmettu galgala kana siif godhu Waaqayyo sagaleen kun lafaa ol si fuudhu harkisi quba Waaqayyo lafatti kuftee si kaasu kana booddee nama ta'e of arge kana booddee akka nama irriba keessaa dammaqu rakkina keessaa dammaqi akka nama irriba wayii keessaa dammaqu akka nama abjuu keessaa dammaqu waan amma keessa jirtu keessaa maqaa Yesuusiin dammaqi seenaa haaraa barreessuu jalqabe waa'ee keetiif maqaa Yesuus Kiristoosin sararri haaraan jalqabamu karaan haaraan jalqabamu mul'ati haaraan jalqabamu abjuun haaraan jalqabamu gooftaa Yesuus waan ijoollee kee yaadattu nama abdii kute waan yaadattu nama karaa barbaadutti karaa waan agarsiistuuf nama abdii dhabetti abdii waan taatuuf nama fayyaa dhabe fayyaa isaa deebistee fi waan ajaa'ibsiifattuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin sagalee kee ergite kanaan isaan kaasi ergaa kana situ isaaniif erge hin darba kan jedhe sidha haalli kun hin darba dukkanni kun hin darba kan jedhe sidha lolli kun hin darba raafamni kun hin darba kan jedhe sidha ameen kan jedhe hundumarra haa darbu maqaa Yesuusiin ameen kan jedhe hundumaaf dabarsi Yesuus ameen kan jedhe hundumaaf seenaa godhi seenaa kana barri kun seenaa ta'ee duwwaa haafu hayyaa bara sanaa nama jedhu nu taasisi hayyaa bara sanaa nama jedhu isaan taasisi hayyaa bara sanaa ijoollee jedhan isaan taasisi gaf tokko teenye walitti taranne waan nu dubbannu godhi gooftaa Yesuus waan kana gooftuuf si galatu ijoollee keetiif waan barisiistuuf si galatu hal takka lafa rukuttee bishaan baafte hal takka galaana rukuttee karaa baafte dhangala'aa kattaatti geeddaruu nama lakeeti dhagaa rukuttee jajjabaa keessaa dhangala'aa baasuu dandeessa kana hundumaa waan gootuuf si galatu kana hundumaa waan gootuuf si galatu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin yaa Waaqayyo gooftaa waan isaan keessa jiran keessa harkistee waan baastuuf si galatu Phexros dhumarratti harkasaa ol kaasee na qabi jennaan kanuma jechuu dandeenya kanuma siin jenne nutis qabii baasii na qabi kan siin jedhu na qabi kan jedhu hunduu qabamu galgala kan harka keetiin na gargaari kan jedhu hunduu gargaaramu galgala kan maqaa keetiif jedhii kana godhi waan gootu hundumaaf si galatu ana mucaa keessa gargaarte yaa Waaqayyo abjuuna keessa ijoollee keeti warra as dhufuu hin dandeenye warra mana kana ga'uu hin dandeenye manuma lafuma isaan jiranutti akkan kadhataan gargaaru humna waan naa taateef yaa Waaqayyo sagalee abdii horachiisu waan naa laatteef yaa Waaqayyo sagalee jajjabina waan naa laatteef waan inni ittiin ijoollee kee jajjabeessu waan naa laatteef jedhi waan naa jetteef yaa Waaqayyo si galatu ijoollee kee akkan jajjabeessuuf bara kanatti akkan isaanii wajjin kadhadhuuf bara kanatti waan na kaasteef si galatu galanni maqaa keetiif haa ta'u kana caalaa dhimmee kadhachuuf hin barbaada kana caalaa dhimmee isaanii wajjin dhaabachuun barbaada kana hin danda'u isa kana dinarra keessi ayyaana kanaan immoo bira dhaabachuun barbaada humni keef ayyaanni kee kana caalaa naaf kennamu nuffa malee bara isaanii guutu amma lafarra jirutti yaa Waaqayyo dandeettii keetiin jilbeenfadhe akkan isaaniif kadhadhu waan gootuuf si galatu ati immoo na gargaari ayyaana kee immoo naa baay'isi bor immoo deebi'ee isaanii wajjin akkan kadhadhuuf imimmaan koo na jalaan fudhatin gatiin imimmaan kooti ijoollee keetiif kaffaltii ta'ee deebi'u imimmaan kooti kanaatiif jedhi yaa Waaqayyo ijoollee kee yaadadhu dadhabbii koo kanaatiif jedhiti ijoollee kee yaadadhu dhiiga keetiin ijoollee kee gargaari waan isaan jiran keessaa isaan baasi gooftaa Yesuus si galatu maqaan kee eebbifamu maqaa gooftaa Yesuusiin ameen guddaan isin jaalladhaa Waaqayyo isin eebbisu Waaqayyo humna isaaf jabina isaatiin isin wajjin haa ta'u namooti biraa kadhata kanatti akka jajjabaataniif sheer godhaa
firoota keessanii ergaa daawunlood godhaatii maatii keessaniif ergaa yeroo kadhattanu sagalee kanaaf kadhata kanaan kadhadhaa waaqayyo hafuura isaa sagalee kana duukaa isinii ergaa firoota keessan biraatiif sheer godhaa namoota biraatiif ergaa waaqayyo isin haa eebbisu guddaan isin jaalladha boris deebi'ee amma isiniif kadhadhutti immoo namoota ameen jettan hundumaaf akka waaqayyo gargaaruuf isiniifan kadhaa eebbifamaa isin isanaaf kadhaa ulfaadhaa guddaa isin jaalladha eebbifamaa nagaa ta'a.